Addanaba Sameyo isanii iftee jaalalli ammaa tundiifafamoo shiftee guyyaa sadi booda qabnaan si gadhiiftee akka kanaan jamaa gudii nu garsiifte. Akka kanaan jamaa gudii nu garsiiftee jaalalti hin jirtu duutee qabrii ciftee maqaatti fakkaatee ta'ammaa tun shiftee. Diifafaa fi shiftee rakkinasii caalaa bu'aansii hammeenyaa maqaansii jaalalaa koronaa vaayirasii Maammadoo Dallaalaa shaqarutti seenaa fakkeessee jaalala. Shaqarutti seenaa fakkeessee jaalalaa viidiyoon dawwalee bareedduu halaalaa jaalalliin siif qabu lubbuutiyya caalaa jaalala naa qabdus arraniin madaala. Jaalala naa qabdus arraniin madaalaa huccuurraa ol qabii daabbooteetiin laalaa yoo diddeessi baree naan qabdu jaalalaa hunda shamarranii akkasiin kasaaraa korbeessa re'eetu Maammadoo san caala. Hunda shamarranii akkasiin kasaaraa korbeessa re'eetu Maammadoo san caalaa dadhabnee baranaa Maammadoota faaraa summii hantuutaatu jaalala san caala. Gariin dargaggeessaa qaaniif irraa dhiisee viidiyoon dawwalaa halkan eega ciisee haasawaaf tuttuqaan oowwatti qabsiisee akkasiin qaamasii miidiyaa gadhiisee faaraan Maammadoodhaa gudii nu garsiise. Shaashamarranii jechuufillee dhiisee tan qaamasii qullaa Maammadoo garsiisee viidiyoon dawwalee halkan dura ciisee gum jechuufis safuu hin dubbaddu dhiisee gariin shamarraniis osoo nurraa ciise. Warri cunquu balaa nu gadhiisee miidiyaan chaahinaa ibidda qabsiisee jaalallee ammaatun summii hantuutaati antanaaf hin dhiise. Haa dharamu. Dabbaan kun dhuguma akkuma maqaasaa ajandaa nu uumee walitti nu yaasaa yoo fedhes nun jaa daabboodhaan gabbaasaa zeeta fidaa koottaa hundi wal kakaasaa jeeti dabbaan kun siyaasa nu baasa. Dabbaan polotikaa dhugumaan danda'a geemma guddaa qabaa Oromoo dhagayaa gaafa sanbattikaa guyyaa 16 akka Itoophiyaa sa'a 4 ta'an sa'a 2 dhaqee ciqqama haa dabbaan irraa hafuu garaayyoom dandaya. Ijoollee Oromoo goota fe'amasoota caalaa nuureetii fi maammee poolisootaa jaaliifsaaf dabbaalii jarrini baroodaa dabbaal kun Oromoof hedduu qaba booda hiyyaadhin biroo koo shakkii malee moota. Dabbaalummaaf dabbaaliin dubbanne dabbaal mootii dhugaa yoo akka dubbanne Oromoo gargaaruuf boqonnaan fudhanne Oromoo too jarri akka nun tuffanne. Dabbaal nama jabaa yoo feetesiif taati maqaan koos dabbaaliif xadhe qaraatii hedduu sin araaru aneega qamaatii sanuu waa xiqquma miikaa lama caatii makiinaadhaan geessaaf afurrani taati. Makiinaan tiyyatuun xiqqoo giffiin kaatii fireeni sin qabduu feetu karaa baatii naaftaa sin qusattu rottoo takkaan kaatii tanumaaniin dhaqa afurrani taati. Warri tanan qabnes taaptaabiin ni taati dastaaliin numoonaan beekinu rabbaati. Oromoo too dabbaal mootii geemma qabaa irraa na finaansiin jaa Oromoo too asumaan laayik sheerii qofa isan barbaachisa warri chaalenjiidhaa fi geemma qabdaniis isaniif hojjenna walaloo isan laayik sheer ripoostii folooyii qofa isan barbaachisa malee hafaltii takka isan hin barbaachisu Oromoo.